كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد دعوتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ربنا آية القرآن تنكيسا وانجلوا يادهن اللي هلافين اللي اسنتو الرج على مراه جدا مال جدا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. اسنتو على اسنتو مراؤلي يادهنا لا فالين تئنا جدا واني الراسو فين لا فان تئنا جتشو دافي ألوني هر أجرتن لا فان تئنا مال كيست جرين جراتن كيست لا فان من تئنا مال كيست yaada ittiin jiraataniin keessatti laafaa namaan ta'ina maal keessatti barnoota barattan keessatti laafaa namaan ta'ina laafaa namaa ta'uu jechuun kaayoo dhabaa ta'uu jechuu nama kaayoo hin qabne waan jiraatuuf kan beekne jechuudha. Namoota baay'eetu biyya lafaa kana keessa jiraata. Dargaggeessa baay'eetu biyya lafaa kana keessa jiraata. Dargaggeettii baay'eetu biyya lafaa kana keessa jiraata. Garuu tokko sadarkaa fagoo keessatti ilaallee argina. Tokko sadarkaa jiddu galeessaa, tokko sadarkaa duubaa dargaggeessa ta'ee umrii tokko keessa jiraata. Jireenya wal fakkaataa keessa jiraata. Maaltu jira kana kaan fagoo godhee kaan immoo lafa kaayee kaan ardii kaayee kaan samii kaayee yoo jettan kaayoo qabaatuu fi kaayoo dhabuu isaaniiti. Mul'ata qabaatuuf mul'ata qabaatuu dhabuu isaaniiti. Isin jireenya biyya lafaa keessa jiraattan keessatti maaliif jiraattu? Kaayoo qabdanii waan jiraattaniifiif Rabbiin keenya akka nuti kaayoodhaaf jiraannu nu barsiisuu jecha maal nuun jedhe وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ها جبرني في ملء جن في إنس اللين نجد كنافو أممني كأن كايوتو كيس جراجة جورا وان أممني في قبنا جتشو مالتو قبنا اللي لا كايو في جراتو قبنا اللي جتشو أسكي سابر راجتشو ملأتك أباتو قبنا جتشو جرين جرانو كان كيست وان هجنو هند كيست قلم جراتو فيك أبا جتشو أكما نمني ماراتوني في قطك قلم اتجايوك أبو أكما نمني منابه أقول إملو بك إملو أبو تك namni hundi maal qabaatu qaba jireenya guutuu ta waliigalaa keessatti waan jiraatuufiif waan itti deemu tokko galma tokko qaba. Dargaggeessi keenya baay'een dargaggeettiin baay'een ni baratu ni hojjetu. Maaf baratu garuu maaf barattan ni hojjetan maaf hojjettan eessa gayuu ni dhaafi. Namni gariin duniyaa irratti bobba'ee duniyaa walitti qabuutti jira. Maaf walitti qabdan duniyaa walitti qabdan tan namni gariin hin fuudha jedhee sagantaa qabatee yeroo keessa jira maaliidhaaf fuudha. Kana hunda keessatti galmi jira. Galma qabdu jireenya jiraattan keessatti maaliidhaaf nama galma qabuutu amala namoota kaawwaniin addaa qaba. Nama galma qabuutu sochiin isaa adeemsi isaa namoota kaawwaniin adda. Dhaloonni har'a jirtan dhaloonni har'a biyya lafaa keessa jirru ka addunyaallee nu lakkaawattu biyyillee nu lakkaawattu sabnillee nu lakkaawatu akka islaamaatitti illee muslimtoonni yoo lakkaawaman keessatti lakkaawamnu. Maaliif jiraan akka sabaatti akka biyyaatti akka islaamaatti garuu maaliidhaaf jiraan? Mee umriin keessan meeqa har'a? Waggaa 15, waggaa 25, waggaa 30, waggaa 10 har'a nama akkamii taatanii argamuu barbaaddu? Barnoota keessatti nama akkamii taatanii argamuu feetu? Hojii hojjettan keessatti duniyaa walitti qabaa jirtan tana maaliif walitti qabdan? Galma qabdi maaliidhaan ijaaratuudhaaf? Ittiin fuudhuu qofa? Ittiin mana bal'ifatu qofa? Magaalaataan irra magaalaataan itti siifatu qofa maaliif jiraattan? Maal ittiin gootaniin? Rabbi nabiyyi keenyaan sallallahu alayhi wa sallam maal jedheeni jiraan? Qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin jedhi. Salaanni kiyya, ibaadaan kiyya, qalmi kiyya takka takkaan lakkaawan. Ergasii hoo walitti ol deebisee hayaatii jireenyi kiyyaa fi duuti kiyyalleen lillaahi rabbil aalamiin Allahi aalama hundaaf rabbi ta'e san qofaa fi jedhiin jedhaan. Kana jechuun waan jiraatuuf qaba jireenyi isaallee abbaa taateef qabdi duuti isaaniillee waan taateef qabdi jechuu. Namni mu'mina akkasii jiraata. Har'a dhaloonni biyya lafaa keessa jirru kaayoo qabna waan jiraannuuf qabna rabbiif jiraanna moo namaaf jiraanna? Waan hojjennu keessatti waan barannu keessatti galmi wahii kan itti deemnu jira. Amala nama kaayoo qabuu nurraa mul'ata. Amalli nama mul'ata qabuu nurraa mul'ata. Har'a dargaggeessi keenya yeroo isaa akkamitti itti fayyadama? Kaayoo namni qabu tokko wanni adda isa godhu maaliidha? Namni mul'ata qabu tokko wanni adda nama kaan irraa isa godhu maaliidha? Yeroon isaa daangeffamaadha. Yeroo isaattu isa aarsa yoo jalaa gubate
yeroo isaattu isa cinqa maalitti dabarse yeroo hanga ammaatti jedhee uf duuba deebi'ee ilaala akkamitti hanqina dabre san fooyyessa jedhee yaada ummanni kaleedha kaayoodhaan jiraate kaayoodhaaf illee jiraate fakkeenyaaf seenaa gabaabduu takka yoo yaadattan taate ta maal jettu jira عبد الله بن عمر بن الخطاب توري مصعب بن الزبير توري أكسم أمو عروة بن الزبير توري أفرفان إساني عبد الملك بن مروان جرى فرنكاناتو قافتكو كعباد رتاءني تمنى على الله ما تريد ميوان قلبين سفيت والربي كان الراك جلت وهي ربي الرتق أبد ربي نوتاء جراني والهاسو إسيسا ولتدي بأني تتأني كعباء أفو أيه مصعب المؤميري تمنى على الله مصعب بن الزبير بيات ربي الرت وان برباد دنيا ربي الرت هوي مي ربي سيغوتا هيه ماريان وني ان برباد عراق انغوتو بولچا اسيتا اود اك ربي عراق الرت بولچا نغدو فدا مولانيكو وني ان هو اسكانا اسان له سكينه فودود اسين له فاطمه فودود جر كلچو دبرتوتا هيوت وريرو سن كيست المام موتوتات بيكم سله ورقبن جيني كي يكيست وني جبان أن هو كربي إنها تو أني فيدو كربي الرتق أبد مالي دا تكفى عراق إن بلشو لما فا إنت لا تنفولو صدف اللي تنلي فولو جده هو أيه أتي هو عبد الله المعمر مال هو تجرانين أتمنى من الله سبحانه وتعالى الجنة أني مو جنة سين ولا كان هو جد هيه أتي هو عروة بن الزبير ماذا تتمنى مال هو تقلبي مال سفيد وصو ربي مال سيقول إيه هو تمه أتمنى أن أكون فقيها توفيد أنمو كعلم فقه دا أحكام الشريعة بيكون إسابرت ولدتك أبامي ور علمي سلا رب فارس كيست قال ما يؤدفد أجل هيه أتهو عبد الملك بن مروان ماذا تتمنى ما الهوي تمي أتهو جنان إنه مال جدين بيان أني واني ربي كي هو مالي دا أن أكون خليفة المسلمين خليفة مسلم توتا هندات أوبر بادا جدين هذا تمنى وهذا تمنى وهذا تمنى وهذا تمنى كل اللي هوير كل اللي واياد إسا وان ملكيسو بربادوسن وان جراتو في سن هنگا إسات أوجر هند إسانيتو قيان هلكني كني هلكن قيت كني جرون ديمته فوصل الجميع إلى ما تمنى مرت إساني غرا وايادني غرا وان هوان سنيت تغيان إنهم بيكو ددبني عمر بن عبد الله بن عمر قفا جنة برباد جدين والرسول ربي صلى الله عليه وسلم ور جنتات أتجدني هم مرتسني في قفاف جنة سيني مو هنسين هم بينو قوتون قوتتي ور جنتات جنة أبديك أبنا كوان هند إساني كفود أبرباد اللي فودتي جه كأنجو قد أنتو والآنتو اللي مرت إساني بك يادن التجيان هرأ درجة جيسي كينيا لقوا مكايو جراتوف كبا برنوتا كنا برته مال ملكي سوني اتين برباد دنيا هجتنا ولدتك أبي مال اتين ملكي سو برباد لقوا درجة جيسي كينا كايو كبايو جنة هرأ درجة جيسي كينا منا به منا شاي لقوا داف تيسو تكوك أبته كرا إربه مال هجتا دقيقة فيتامو ساعتي لما بكا تكتي فيتا شاي تكا لقوا داف سيني تكا لقوا داف أشر عليك أي بكا براتا أكسمت لقوا درجة جيسي هرأ جرو jireenya rabbiif jiraatutti jirra salafni kaleedha jireenya akkasii jiraataa turan duniyaa walitti qabanillee lillah rabbuma qofaa fi duniyaan tiyya jechaa turan umriin an qabulleen beekumsi an qabulleen hayyummaan an qabulleen humni an qabulleen wanni an qabu kulliin isiidha lillahi azza wa jalla rabbuma qofaa fi jechaa turan nuhoo akkam jirra har wanni keenna hundi ka rabbiiti waan jiraannuuf qabnaa haqiiqatti akkuma duniyaatittu kanaaf wanni jedhu walaa tahinuu walaa tahzanuu مي لا فانا ما انت إنا ددبانا ما انت إنا قد أنا ما انت إنا اسنمته الآن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن قويته جباته چماته مؤمن لا فاجعل لا تشو مؤمن بيكا قروه تكو جبادا تكو چماد مال كيست إيمان إيسا كيست جبادا بيكم سا إيسا كيست جبادا هيوما إيسا كيست جبادا مرنوك أبو كيست جبادا تمريجر ولا ما تواف نهوبات دانا رجي فدا biyya lafaa keessatti jiraatuudhaaf turuudhaaf waa lama barbaachisaadha jedhama waa lama qabaatuun namni kamuu tokkoffaan al-iraada fedhiin jiraatuun dirqama fedhii waa hojjetu fedhii waa baratuudha fedhii waa milkeessuudha fedhiin bakka wahii gahuudha jiraatuun nu keessa dirqama fedhiin keenya rafaa taanaan dadhabaa taanaan bakka gahuu hin dandeenyu fedhiin tun immoo maal ta'uu qabdi maalitti ajamti al-idaara maaneej godhamuu qabdi
hoogganamuu qabdi tartiibatti deeffamuu qabdi iraadatun wa idaara fedhii fi hooggansa fedhii sanii kanaaf fedhii qabaatuun himmaa caaliyaa qabaatuun mul'ata guddaa qabaatuun jireenya duniyaa keessattis waan guddaa hojjedhe akhiratti bakka guddaa dhaala jennee yaaduun kenna hedduu murteessaa fi hedduu barbaachisaadha isa biratti immoo fedhii jirtu san daangaa irratti eeguun maaneej gochuun nurraa eeggama hundi keessan jireenya duniyaa keessatti maaliif akka jiraatan uf gaafadha waa jabaadha moo waan laafaadha jireenya keessan keessatti teettanii asiin dura maaliif jiraadha jettanii uf gaafattanii yaaddanii jirtu kanaaf hundi keessan waan jiraataniif qabaadha waggaa 10 har'a maal akka ta'uu barbaaddan 20 30 wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Kebor Multimedia Production